Egaa buloota akkuma argaa jirtanii daa'ima tanaa gatamteeti kan Uufaa argamte jechuudha. Tana bichaa miti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuu fi ani beeku baay'ee takka nama zaansaa akkuma argaa jirtan jettiin tun immoo Daaimaa daa'ima xiqqishuudha. Ishiin iyyuu daa'ima qabdi. Waaqayyoos immoo kennee fi ingitii Uuffaatti gatanii ijoollee xixiqqoo kana kan gatu malee namni jabaan namni sammuu qabu daa'ima tana hin gatu. Ashama argamuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoosina haa baay'atu jecha. Egaa akkuma argaa jirtanii daa'imti tun Uuffaatti gatamteeti kan arganii miidiyaa irratti gadi dhiisanii turanii. Egaa daa'imti tuni daa'ima ji'a 7 kan gatamte tuni. Egaa daa'ima dhugaa dubbachuuf daa'ima kanatti bareeddu tana bakka dhugaa dubbachuu fi insa saanuyyuu nama mararti jechuudha. Guchillamti saareetuyyuu yeroo Uuffaatti gatamte in beektumti nama mararti. Garuu namni ilmoon namaa namni fayyaa qabu daa'ima tana hin gata jedheetu yaadu. Akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi hedduu takka nama rifachiisa. Maal jechuu barbaadetanii egaa waaqayyoon dhugaa dubbachuu fi cubbuu daa'ima kanaa sirrii miti. Daa'ima tana Uuffaatti gatanii biraa deemuuni. Egaa akkuma argaa jirtan daa'imti sun guddoodha. Haa ta'u malee micayyoon tun irraa daa'ima baattu suni daa'ima xiqqoodha jechuudha. Kinu daa'imti ishiin tunuyyuu guddisaatii jirti. Odoo gatteetis ijoollee akkanaati kan gatu. Lamaaniyyaa namni jabaan namni sammuu qabu hin gata jedheetoo hin yaadu yookiin immoo maraataa ta'a. Dhugaa dubbachuudhaan hin beeku. Garuu namni fayyaa qabu samma daa'ima tanaaf yookiin immoo abbaa manaatiin irree walii galtee dhabuu dhiisuurraan kan ka'e walii isa aarsuuf yookiin immoo haati manaa sun hin gatti. Waan akkasiitu jira biyya keenya keessaa. Waaqayyoon kan nagaa nuuf haa godhu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama ajaa'ibsiisa. Waan jedhan nama wallaalchisa. Egaa daa'imti tun gatamteeti kan argamte. Waaqayyoon nu haa oolchu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Waan ajaa'ibaati arguu deemna kaa'ee. Ingitii akkasiniin jedha warreen argaa jirtanii akkuma argaa jirtanii baay'ee takka dhugaa dubbachuuf garaa nama nyaatti. Daa'ima bareedduu akkanaa kana gatu caala wanti laphee nama cabsu hin jiru. Biyyaansi baay'ee takka dhugaa dubbachuu fi waaqayyoo afara duraan hundumaayyuu. Egaa baay'ee takka nama gaddisiisa. Lamaaniyyaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka waan baay'ee garaa nama nyaattudha. Daa'imti tuni daa'ima ji'a 7 yookiin immoo ani isaa oliiti malee kan isaa gadiitii miti. So baay'ee takka dhugaa dubbachuu fi waan jedhan nama wallaalchisa. Keessattuu namaaf illee kennuu wayya malee akkanatti daa'ima tana Uuffaatti gatuun akkasii obboloota koo waan baay'ee takka dhugaa dubbachuuf garaa nama nyaatudha. Namni ilmoo qabu gaafa ilmoo tana gatamtee arguu hedduu takka garaan illee nama bada. Daa'imtuyyuu yoo booche jechuudha. Daa'imti kanumti nama ormaatuyyuu yeroo boochee maa irratti argan amma akka nama miidhu namni ilmoo qabutu beeka jechuudha. Ilmoo ofii jechuun dhugaa dubbachuuf hin beeku. Nama daa'ima tana gatus harka maal akka lafa godhee deemus hin beeku. Nama fayyaa hin qabne yoo ta'e yookiin immoo nama jalaa atee nama sammiidhaaf yoo gataniin alatti daa'ima akkana tana ingatu jedheetoo yaadoonni dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii dhugaa dubbachuuf waan mafeeyyuu haa ta'u yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti ni baay'ate. Amma samuunuma kana torbee kana keessatti daa'ima 3 kan gatamtee argamte jechuudha. Kan poolisiitti kennamtee argamte jechuudha. Ijoollee baay'ee yookiin immoo dhaluma dhiisu yookiin immoo dhiira walitti dhufuu dhiisu. Dhugaa dubbachuuf cubbuu ammana hin jedhamnedha kun. Cubbuu ammana hin jedhamne kan ammana hin jedhamnedha cubbuun daa'ima tana jechuudha. Daa'ima dhiisatu insasuma buchilla sareetiyyuu gatuun nama marara. Namni gan daa'ima tana boochuu akkamitti akka biraa deemu maraataa yoo ta'e nalatti yoo maraataa yoo ta'e sammuunsaa waan hin hojjenneef maraataa yoo ta'e immoo maraataan daa'ima tana akkanatti uffata uffisee akkanatti kan qabaakabee asiin hin gahan jedhu nama fayyaa qabu jedhee tanaaf. Kanaafiyyuu yookiin immoo dhugaa dubbachuuf ergasiif hin taane namaa kenni cubbuudha. Namaaf kenniitoo babbaqalaas namni dhabee namoota meeqatu jira.
Annabe kan nabe boo daa'ima nama meeqa kenna jira. Kanaafuu yoo nama dhabee kenniif yookiin immoo mangistiitti kenna mangistiin hin guddisa waan ta'eef. Kanaaf namni uffatti bineensa jalatti daa'ima tana daa'ima insa daa'ima xiqqishuu tana gatu cubbuudha dhugaa dubbachuuf. Ishii haadha daa'ima tana gattee osoo hin taane haadha daa'ima gattee irras immoo numattuu dhugaa dubbachuu fi cubbuu ta'a. Nama hundattuu cubbuu ta'a. Daa'imti tana boochuu daa'imti kanatti boochuu akkamitti dhiisaniitis biraa ijji namaatis ilaaltee bira dabartee dhugaa dubbachuuf ana yoo ta'e bira hin darbu daa'ima tana uffatti ilaalee bira hin darbu jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaaditanii waaqni akka cubbuu keenya nurratti lakkaa'inii namoonni ijoolleen dhiiratis ta'ee dubartiinis ta'ee amma fakkeenyaaf kan daa'imti bakka waggaa 12 waggaa 13 dhugaa dubbachuuf dhaltee dhagahu. Akkuma bakka maal akka ta'e hin beekan faashinii ta'ee waaqumaaf ta'ee dhugaa dubbachuuf bara abaarsaa keessa akka jiru amman eenyu jedhe bara abaarsaa. Egaa baay'ee takkan dhugaa dubbachuuf namatti dhaga'amas nama gaddisiisas daa'ima tana gatamtee akkanatti arguun caala wanti laphee nama cabsu hin jiru. Keessattuu dhugaa dubbachuuf shamarran biyya keessa jirtus hojiin ishii kana qofa daa'ima da'uu dhugaa dubbachuuf hanjirtu hin jirti kan biyyaa baate silaa baate dhugaa dubbachuuf biyyumaa baa'uu sanillee wayyaa fi biyya keessatti akkanatti deechee yookiin lubbuu ofii dabarsitii yookiin immoo akkanatti daa'ima tana alatti gatti yookiin immoo haadhumatti baqa ani hin beeku dhugaa dubbachuuf na wallaalchisa baqa ani yeroo ammaa ani shamarran yeroo ammaa baqa daa'imti gaafuma dhalattu maaliif akka ta'e hin beekan inni barumatu abaaramaa ta'ee ani hin beeku. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Daa'imtu nama ganaa ofiifuyyuu daa'ima waggaa 12 kinuu daa'ima baatti. Sunis daa'ima baatti. Sunis ijumaan argaa baqa be'anii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko tokko waan ilaalu bakka narrifadhaan daa'ima xixiqqoo irratti daa'ima gaafa argu narrifadha. Dhugaa dubbachuuf kiifeen akkamitti dhalte akkamitti kenne waaqni daa'ima tanaaf kenne an dhabee boo nama meeqatu jira ishii fuutee urfatti getti maatii tokko ta'een alatti maatii tokko dhugaa dubbachuuf maatii xiqqoo ishii waaqa sodaatu nuu ta'e malee tokko yoo fuutee yookiin ajjeesu jalaa an ajjeesutu jira daa'ima ilmuma isaa jalaa ilmuma ishii jalaa fuutee kan ajjeesutu jira. Maal jettu kana dhugaa dubbachuuf bara abaarsaa keessaa jira. Anna akkasii dhugaa dubbachuuf waan kana odoo namni zim jedhee dhugaa dubbachuuf nama dubartoota akkanaatiif odoo yookiin immoo tarkaanfiin itti kenname an daa'ima gattu sila itti deebitee toon gattu. Odoo mootummaan daa'ima kan gattu tarkaanfii cimaa irratti fudhatee ishiinuyyuu hin gattu. Dhokatteeti kan gattu jammara. Waan akkanaa kana yoo dhageessetu dhiiste jechuudha. Daa'ima gatuu maaf barbaachisa? Namni aan kadhatu nama meeqatu jira kan guddifachuudhaaf taa'eetu daa'ima dhabee boo nama meeqatu jira. Isaan yoo kenname yoo kenniteefu daa'ima tan amma ulfatti gattu amma bineensa jalatti gattu. Dhugaa dubbachuuf baa'uun baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf sammuu nama keessa gaggaragaree garaa nama nyaatudha. Nakkasii turtii gaarii qabaadha.